5 5ቱ የፍቅር ቋንቋዎች። አሸማ አካም nagaa jirtu hordoftoota Yoobsan Arguu YouTube channel ani Yoobsan Abbabeeti. Yoo isinitti tole like, share, subscribe gochuun hanga xumuraatti na waliin tura. Afaanota jaalalaa 5. Tokko, jechoota jajannoo, words of affirmation. Jechoota jajannoo warreen jedhan afaanota jaalalaa kan jedhaman keessaa tokko. Namoota jaallannu yookiin naannoo isaanii jirru jajachuu yookiin galateeffachuu isa jedhu jechuudha. Namoonni maal barbaadu, maal hawwuu kan jedhu yookiin immoo wantoota isaan naannoo keenyatti hojjetan irratti dinqisiifachuu yookiin jajuunii jechuudha. 2. Yeroo gaarii waliin dabarsu, quality time isa jennu jechuudha. Yeroo gaarii waliin dabarsuu yeroo jedhu maatii keenya waliin, hariiroo ijoollee keenya waliinii fi akkasuma hiriyoota keenya ka shamarraniis ta'e kan dhiiraa waliin yeroo murtaa'aa ta'e tokko kenninee fi waliin dabarsuun afaanota jaalalaa keessaa isa tokkoo fi isa dursaati. 3. Karaa dandeenye hundaan gargaaruu, acts of service. Namoota naannoo keenya jiran maatii keenya irraa kaasnee hiriyoota dhiiraas hiriyoota shamarraniis ta'e karaa dandeenyeen maatii keenya irraa jalqabnee hawaasa naannoo keenya keessa jiru karaa dandeenyu hundaatiin gargaaruu dandeenya taanaan ofirra dabarree namoota kaaniif yeroo jiraannu inni kun afaanota jaalalaa keessaa isa duraati. 4. Kennaa, kennuu fi fudhachuu, receiving gifts isa jennu jechuudha. Kennaan namoonni maal nurraa barbaadu, maal nurraa hawwuu, maalis nurraa eeggatu jennee addaan baafannee jiraachuudha. Naannoo keessa jiraannu keessatti namootaaf wantoota namoonni barbaadan, namoota maatii keenya yoo ta'e yookiin ijoollee keenya yoo ta'e daa'imman osoo isaan waan nu gaafatiin yookiin osoo isaan afaanii baasanii kana naaf godhi osoo hin jedhiin kennaawwan barbaachisoodha jennu ofii keenyaan dursinee kennuu fi afaanota jaalalaa 4ffaa jechuudha. Inni 5ffaan tuttuqqaa yookiin physical touch isa jennu jechuudha. Tuttuqqaa inni nuti jennu akka fakkeenyaatti ijoollee daa'imman xixiqqoon yeroo hedduu wantoota nuti goonuu fi yookiin wantoota nuti laannuu fi caalaa akka nuti ofitti isaan qabnee isaan kunuunsinu yookiin immoo mataa isaanii yookiin rifeensa mataa isaanii susukkuumnee fi waliin taphannu, waliin gammannu barbaadu taanan sana raawwachuun afaanota jaalalaa keessaa isa duraati jechuudha. Afaanota jaalalaa 5 akka qorataa yookiin waa'ee afaanii namichi qorate yookiin Dr. Geerii Chaapmaan 1995 akka lakkoofsa warra Awurooppaatti afaanota gurguddoodha jedhan yookiin afaanota jaalala ibsan 5 kana ibsee lafa kaa'eera jechuudha. Inni 1 jechoota jajannoo, 2 yeroo gaarii waliin dabarsuu, 3 gargaaruu, 4 kennaa kennuu fi yookiin kennaa fudhachuu, 5 tuttuqqaa yookiin waliin taphachuu, waliin bashannanuu isa jennudha. Yoobsan Arguu YouTube channel yoo isinitti tole like, share, subscribe gochuun na hordofaa. Galatoomaa, ulfaadhaa, deebana.